Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota kennaa bunti keessan salaamtaan xiyyeeffannoo irraa kaatee isin haa geessu isiniin jechaadha. Kunoo deebiitiin jira. Maaliin deebitee hoggaanaa jettanii aanaa fi haati mana kiyyaa waan irra turre waliin quba qabdan jeeti yaada isinis achumaanuu isinis eega baate viidiyoo takka qofa dalaydee turte. Mana michiyyoo takkaatiin jiraa malee bakka jirtu hin dubbanne. Achumaanuu namni isiin mana isaa dhayxe yoo yeroo gabaabaa keessatti osoo hin turre bilbilee akkanaa kan jaartiin ta'e nu bira jirti isiin bakka kanaa qofa kanni nagayni jiraatu ammallee achumaanuu yookaan isii gara manaatti deebisu taate nagayni jira yookaan sadan taane taate deebi'ee waan biraatti uumamuu ta'a Oromootii gabanumaan akka quba qabaattaniin isin jechuu fedha. Viidiyoo xiyyeetanillee akkuma argitaniin laayik sheer godhuudhaan waliif daddabarsaadha. Wal biraan akka naageessaniin fedha. Dhaamsiin kiyya kana namni jaartii namaati. Isii akka jaartii kannaa taate namni hin beekne hin jiru magaalaa kana keessatti. Yoo abbaa lubbuu namaa uumuu barbaadu taate qofa. Deebitee lubbuu namaa dhufuu ta'a dhugumaan lubbuu namaa dhufuu ta'a. San hundaafuu bilbilee akkanaa jaartiin teena bira jirti jechuu wanni daangessu hin jirtu. Bilbila kiyya isiin ni qabdi sammuurraa ni beekti. Isiirraa fuudhanii naa bilbiluudha. Akka nama tokkotti ani akka mataa kiyyaatti sokkituun intalti dhalaadhaa takka deemtee yoo na dhuftee jaartii dhiiraati. Eessarraa dhufteen jaan akkanaa raqama jaarsa keetti as kan irraa fuudhatiin irra bilbila. Aboo akkanaati jaartiin teena bira jirti yaadiniin jaan. Akkanumaa miisila akkuma aadaa keenyaatti akkanuma na fakkaatti. Sanirraa namni arraan tana isiin mana isaa jirtu kuni deebisee yoo gartee kan lubbuu namaa fiduu deemu taate malee har'aa guyyaa meeqa quba qabdan isinii akkanaa bakka tanaan jirti yookiin bakka tanaan jiraa jetteellee isiin kanaa himte hin qabdu. Isiin dhalaadha yee arte deemte manarraa tana dhalaati. Dhalaan silaa'uu hangumaa harmi rarra'uu ayiliin isiitis rarraatii jedhanii. Dhiirti isiin bira dhayxee hoo ilmi dhiiraa kan isiin bira dhayxee hoo dhalaadha inni hoo hin beeku maaltu dhufaa hin beeku. Isiin tun haadha mana namaatii hin beeku maalirra callise. Yaa kaasumaanuu isinis namni akka yaada kennaan eega isiin deemtee dhalaa fidee dhalaa wajjin deemu jira. Dhalaa sanuu taan fidee taan fidu jira. Warri jettaniis ni jirtan jechuu fedheeti. Hin dhabamu silaa'uu isin ma jira. Ani dhalaa ilma dhiiraatiin afur naa fayyame rabbiin fuudhuu hin danda'an mirgaan qaba. San yoo hin danda'e kana kaaduu jira namni ilmi dhiiraa afur fuudhuu hayyame moo hayyamne rabbiin afur fuudhuu hin danda'an. Atilleen ka dhiiraa afur fuudhuu dandeessa. Kun hayyama rabbii biraayee gartee shari'aadha. Waan shari'aa irraa baheen qabu karaa rabbii irraa ammayyu sanirraa tafuudhaa akkasitti naa qabattan jechuu fedheeti. Tafuudhaa arraas borus nin fuudha. Isiin akkasumallee na dabattute isiin irratti hin fuudha.
irratti hin fuudha. Ta duraa fidisanii inshaallah tikaatii naan taane intalti qalloodhaa isheen silaa dhalaa gagabbattuu faalaan fedha beete. Egaa qoosaallee keessa fiddeenaan akkan jenneef hin jee. Inni dhalaa gagabbattuudhaan fedha. Xabiyaatiyyaan isinii gagabbattuudhaan fedha. Egaa kun akkuma agartan akkasitti egaa mee dhaamsi kiyya kaniin Oromootiyyatti dhaammachuu barbaadu. Ani dhaamsiniin isinit dhaammachuu barbaadu akka Oromootti gaafa rakkoon uumamtee lubbuun namaa dhufte dubbachuun keessa waa hin hafneef viidiyoo tana sheer laayik gootanii biraan naa ga'uu dandeessanii yaada qabdanillee koomentii jalaan barreessuu dandeessanii isiidhaafillee hin toltoonni kun rakkoo biraatti uumamuu ta'a waan ta'eef shuma jalaan koomentiillee barreessaa fi eegaate kannaan dhiira garuu haati aboo tuni aaraas hin qabdun maaliif fuudhuu mirgaan qabaniin fuudha san ta'isiidhaatii fi ta'anaa ani fuudha kiyyaniin fuudha inshaallah wanni nadaan geessu hin jiru niin fuudha ammoo tagartee namni isiin bira dhayte maaliif kan jaljee taa'u akkana na bee jirti isiin hoo maaliif jaljette sheer godhaa isii biraanis naaf gaya sababa keetiin atilleen sababa keetiin namni akka walitti hin buune jaa chaayinaala isii jalatti illee koomentii barreessaaf lubbuu namaatu dhufuu ta'a waan kana jettutti ani haadha mana kiyyaati jaldeessinuu jaartii irraa hin hafu haadha ilmooti si galee ta fuudhaa ammoo niin fuudha maaliif mirgaan qaba ijee takkaan laaluudha dandeettii teessa wal qixxeessuu bicha kan shari'aan hin daangessine wal qixxeessi qofa kan shari'aan daangeffame yoo ijaan laalte dhorkaadha ija takka garuu qaxxii isiin manarraa baate wal dhabbee kiyyaaf ka isii osoo hin ta'in dubbii namaati akkuma isin quba qabdan deemteeti mana hamzeetuuf dhayxeeti bakka naa fi namnichi mana intala isiin dhayxee intala biyyatiyyaa hiriyaa wajjin guddannee jettu san naa fi abbaan mana michiyyoo sanii wal dhaba qabna quba qabdan isinis hokkara jajjabaa keessa waliin turre sababa dubbii feeruusaa irraa kaatisaniin alhamdulillah sanillee dabarte as geenye kun hoyi sanin dabarteeti as geenye ammoo rakkoo jabduutu dhufuuf deema tanni isinii dhaammadhu Oromootiyya maaliif viidiyoo tana wanniin maxxanseef ragaa naaf taati jeeti ragaadha wanni kun anaaf ragaadha isii san gartee isiin yoo gartee ammaan tanatti daftee kan gartee viidiyoo tana arkitee namtichi sanirra qaba kennitee akkana abbaa manaa kiyyarra bilbil jetteeni namtichi sun na dubbisee eega inni na dubbiseen booda anis akkana bakka kana jeeni if takka inni bootaanatti himee dhaqu akkasiiti egaa ani tan arraan tana gartee mee saayibni kiyya fide sanillee haati isuma harkan darbu yeeti malee intalti Suudaaniidha fakkaatti fokkottuudha gurraattiidha Tanzaaniyaa fakkaatti naan taane ani dhalaa akkasii sammee maalitti godha dhalaan addunyaa kanarra guutuudha Oromoon fakkaattu intaltini akkasiiti garuu asumaan viidiyoo tana waliif daddabarsaadhaa bakka dasiin
dhayxee abbaa mana dasiin dhayxee biraa sheer gootanii akkanaaf geessanii isii biraanillee chaayinaalee isii jalatti illee koomentii akka barreessitanii dubbiin tun deemtee lubbuu namaa akka fidu teessu intalti dhalaata akka manarraa baatee yoggaa sokkitee mana namaa dhayxee akkuma aadaa Oromootti namni isiin bira sokkitee akkanaati ati eessarraa dhuftee yoo hin beeknellee wal bareeni raqama abbaa mana keetii yookiin lakkoofsa nambara isaa fidi jeeni maali ilmi namaa kun jaarsi ni yaada wal dhabbeedhaatu manarraa baase malee naaf isiin nama waggaa meeqa wajjin jiru saniifuu inni kaa lakkoofsa irraa fuudhee mee fidi lakkoofsa abbaa mana keetii jeeni bilbilee akkanaati hin yaadin naan jechuu maaliif aaraan jidduu dhufe ijaa biraan qabnu waan ta'eef wanni isin irra baatillee quba qabdan wal dhaba kiyyaaf qaisii yookiin jibban sanuu lamaa jidduu dhufe miti dubbii namaati dubbiin namaatun deebitee booda rakkoo akka uumuu teessu qofaan kaniin viidiyoo tan akka ragaatti waraabee isiniif maxxanse malee viidiyoolee waraabuu jaalalleetii miti. Saniifuu asumaaniin dhaamsaan qabu Oromootiyyatti dhaammachuudhaaf maaliif gaafa rakkoon dhuftee wanti takka uumamte maaliif viidiyoon tun ragaadha lafa jirti waan taateef asumaan akka gartanii viidiyoo tan ammoo jabaadhaatii hadaraa sheer godhaatii laayik sheer godhaatii waliif dabarsaadhaa viidiyoo tan hanga xumuraatti daawwadhaadhaa inshaallah kannaan hanga viidiyoo biraa qabadhee dhufutti na hordofaa horaa bulaa deebanaan isiniin jaa galatoomaa ammoo hadaraa viidiyoo tana laayik sheer godhuu hin dagatinaan isiniin jechuu barbaadetti galatoomaa.